inni gargaaran keessaanis naman beeku ni jira. Rakkoon hin jirtu. Waan ofii abbaatu jabeeffata. Jeemi fatiinuu dhuga baana wallahi maaliifi akka oromummaatti illee tokko nuti akka harargummaatti illee yoo ta'e micoon tun wallahi anuma asirratti illee dubbachuun fadhu alhamdulillah rabbil alamin fayyaa qabdi yoo nuti isiidhaaf eegala waan takkaa taaneef isii waan san xumurtee dheebuu booda takka gisee qottee eela bishaanii gisee baastee ati nama takkaaf waan takka goote nama hedduutu irraa fayyadama. Isii amma nuti yoo gargaarre isii cinaa dhaabbanne isiin immoo nama hedduu gargaaruu dandeessi faamilii isii si galee. Azala amma dhugaan arafaat rakkattee rakkora jirteettee yoo dubbatte an amma waliin beeynu wallahi guyyaanii fi asumarratti arge duraan jala deemaa koflaa ture gurbaan jarri isiin bira jiraattu san hedduu hadheeffatanii baafatanii dubbatan fatitti guyyaa san rifadhee osoo dalagarra jiru wallahi fatiidhaan nana qijeeni seenee ummatatti illee ani gawarraas jala jiru hordoftoota nama kumaa oltu dhaabbatu jala taa'ee isaan dhaggeeffata ture har'a nama 500 waa qofaatu jira malee namni hin warda wanta kabitaatiin gaafadha amma already waan dandeettaniif illee biyya jirtaa waan ati dandeettu yoo jiraate ani asii bakka isiin jirtu kana akkam godhee fuudhee yookaan boroo kaaftaan nin galchaa hanga Itoophiyaa maatii isii achirraa waan danda'amu paaspoortii fi waan danda'amu yoo kana dandeettanii amma yookaan keessaan na dubbisaa waan biraas hin deeressu ana sirraa kaasee hanga biyyaa waan na danda'amu hunda godhee akka galtuu hin godhaan hin beektaa bakka isiin jirtu Somalia keessa Somalia irraa Argeessaa jirti. maatiin achirraa waan paaspoortii waan maali dandeettanii waan sanirraa hafeen yoo na bira dhaabattan baay'ee bareedaadha. Oromummaadha obboleetti kennaa obbolummaaf malee kan wanna kana gochaa jiranis keezii biraa qabaannee jirti. Deegni kenna tokko kana mootuu namni baay'eenis nu barbaachisu keessaanis kanneen siin jedhaa tureef kanumaa fi already waan baay'ee argaannannu osoo hin taane nama paaspoortii baasuuf nama waan akkasii qopheessuuf fi nama biyya biraa yookaan Dubaayis ta'ee suudii bakkuma ta'e waan akkanaa kanneen wanti gochuu fi danda'u yoo nuuf dandeessu waan saniif si gaafachuu barbaadeetti waan achi bakka jirtu sanii kaatee hanga biyyaa galtu immoo ani waan jiru hin sirreessaa boru ganama iftaanatti galtuun godha. Kanaaf waan ofii abbasu jabeeffataa saniin jedheef waan achirraa hafe akka bira dhaabattan barbaadeeti. Mucayyoo namni tokko jaalalaaf qofa jechuun yaadina jaalala qofaa fi miti mucayyoo kana boottu waan isheen sirriitti beekna jireenya isheen keessa jirtu ulfaataadhaan ta'uuti obboleettii keenya kanas namni rakkadhe jedhee gaafa sitti dhufe normaal ijarraayyuu hin beektaa gochuu fi qabda sii galee kana waan ta'eef sabbi kanamatti fidu nama sababa ta'uu fi qabna sababa keenyaan arganu dhuftee sababa keenyaan just jireenya ishee jijjiiramuu danda'a waan ta'eef sababa haa taanuu fi isiin jechuu barbaadeetti mucayyoon jaalala qofaa miti jiru rakkoon itti jira waan ta'eef. Rakkoon hin jiru gaanillee ni gargaarani. Namoota biraatti illee ni dubbisaa fi jechuun amma karaa biyya Suudii fi kana gisee deemtu nama beeku jira dallaalootii birrii fudhatu achi nama ergu isaan wal beena. Dubaayin beeka garuu ni dubbisaa fi isaanillee. Jalas waan jiruun keessaan as nama baay'ee ati fi namni lama namni sadi nagaya garuu sababii jijjiirama nama tokko siifis gammachuudha nama kamiifuu maqaafis waan hundumaaf waan ta'eef. Akkuma ta'etti namni 15 gaadha. Anamma an akka kiyyatti wallahi jijjigarraa eegalee jijjigaa oligaa jijjigaa gadi naman beeku jijjigaa oliin immoo harar isii fidee hararillee mana isiin boqottee Finfinnee yoo ta'e takkii diradhaa yoo ta'e biyya lamaan kana keessaa nama mana isii galchee isii bulchaa paaspoortii baasee fi fixuuf nama bakka dhaabuuf hin danda'a. Bakka maallaqatti illee hagaan dandoo xiqqaa takka gargaaruun hin danda'a. Isin garuu warri humna qabdan warri dandeessan nama beeytanitti himtanii maallaqa xiqqaa takka jabaattu yoo barbaachisee haga san wali buustanii mijootana sappoortuun godhaa waartaa teenya adaraa wanni namni takka nama keetirraa namni tokko feemasa sii ta'uu maatii viidiyoo deemuu fi kanumaan arkee malee rakkoo akkanaa kana hin arkine namuma isii homatuu fi takka viidiyoo man arkeen. Namni ifii bakka yoo haa jiraatu gaachana walii ta'uu qabna. Alhamdulillah fayyaa qabdi silaa arra fayyaa dhabdee irra guddaa maallaqa guddaa fi kanan isii gargaaruu nu barbaachisa. Arra fayyaa qabdi dalagatuu qofa wanni irra jiraata. Dalagatuu san immoo nuti masmara haa taanuu fi isin nurra jirtanii isinirra rabbii jira.
إن شاء الله ربي نوها قرقارو وارداتيني أدرا 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 mara kun durufatee isaan nambaran mirgaa fi namootan silaa beeku jajjaboota jiru gurbii godhee waliin dubbannaa. Tamam bakka galatooma ummata qashtii ummata jaalatama isinillee gaa kolfaaf taphaaf qofa osoo hin taane namni tokko yoo isin bira dhaabateen agartanii baakgiraawundii isaa laaltanii jiruun keessa jiru laaltanii walittuma kolfinaa walittuma maaliin jeenaa Oromoo yeroo rakkattis yeroo bal'oos wal bira haa dhaabannu waluma kolfinee qofa yeroo dabarfachuu akka hin taane dhaanfatiyyaa isin jaalanna isin hundaa hojiirraa isin dhaabnee gara hojii keessanii deemaa karas illee rafna dhume. إسين قالتهم أجرادا واردا أتلي الدوس جعل الناس كتير تاني تهارجي dhageesse hin jirti jalan dhageesse. الدوس جعل الناس يلا هي جرادا Qashtuu shummee hin jirtu irraftee. Ninjira. Taatasi garadha makkaan anaafatillee maaltu waliin nu agaree bakka Amerikaa deemtee yookaan achitti na yaamtaa kanas Oroopii laaffise. Daraawwannee bakka. Karaa sabaattee caqaanii taatee bakka. Caqaanii taatee Gaafa makiinaa bitattee mana ijaarattee makiinaa bitattee jettee siidaamis kooli naamis kooli. Nama waan qabne namni hin jaalatu maal taatatti lubbee. Kanaafuu waa qabaatuu qabda. kana oofta. Kana oofa'ee waan jirtu si hima. Maa wal sossoba. Mee wallaahi jee. Nama waan qabne hoo? Nama waan qabne haadha ofii qofa jaalata lubbee dhugaa si hima. Namni takka hin jaalatu. Namni takka. Waan kana. Qabeenya laaltaa? Banne laala qallaali moo? Hooyi. Uzurrii useese. Amma isiin qabeenya mana kana guutuu qabattee yoo jaalalaa fi alaa mana hin qabaanne maal si gooti? Indur saadhiisii hin jedhanii sun abbaa baaleedha lubbee. Namni yoo hin qabaanne yoo hin argamne qofa si jaalata lubbee dhugaa si hima. Jaalala kalli walli jaalalli kan tultulaal gandaa qopheeffatanii makiinaa gaarii qopheeffatanii dalagaa gaarii qopheeffatanii mana gaarii qopheeffatanii jaalalli akkasii bareeda. Osoo maati qabeenyaa fi makiinaa gaarii fi wanta jettuuti duuda isaa keessatti kan dalle. Jaalla wallaalaa miireessan ika kaam ta'ee hanga jiraadhu. Inshallah. Kanaafuu ati amma gaafa jabaattee istirongii taate amma maammadooni wayi mujatti makana isaan argadha ilaal makiinaa isii akkatti ilaal ka zamana kana akkas ta'e baranni dur numa jirti jaalalli ati booltu kun ka duriiti ka amma hin jiru amma maal barbaadanii maal qabdi mana qabaa intinii qabaa eessa jiraata kanaddeebte lubbiyaatiin beektuu manni waan itti jiru ani si himaa ani si gorfadhaa ani si kanaafuu barra akka taate chaansii kana fayyadamtee batti jettee amallattee maamuluu nuun kadhataadha bara afaan baay'een kadhanne malee warri geemii taphatu kun illee mallaqa naa kennaa jedhee kadhataadha. Si galee gaafachuun naureen qabu gaafattee of jijjiiruun garuu kana taphachuudha. Kana akka taphattu fedhaa si galee kana waan ta'eef kana taphadhu mallaqa sana akka itti fidan karaa irra seeni siistama irra seeni. Si galee warri asirra taa'ee zanaa jedhee maal jedhee yookaan fi geemaan maaliin mallaqa guratullee naa as kennaa jechuudha malee gama maqaa biraa itti godhanii waan biraati miti gaafachuun rakkoo hin qabu. Gaafatanii achiin callisuu osoo hin taane jijjiirama mallaqatti deefanii of jijjiiranii isa kaleessaa sanirra nama biraa ta'anii argamuudha. Ati nama biraa taatee akka argamtu fedha. Yoo sitti gaafadhe nama yoo sitti kadhadhe nama yoo namni ispoonsara ta'aa fi anillee hanga waan dandeenyu hin jenne akkas sitti hin kaanfatu. Qaaniin qabu kun. Qaaniin gaafa ati karaa irra hafte. Qaaniin gaafa ati balbala namaa dhaabatte. Qaaniin gaafa ati harka namaa eeggatte. Kana waan ta'eef kuni qaaniin qabu. Qaanii kan qabu nama gatta'uu, nama abdachuu, nama kadhachuu, harka namaa eeggachuu. Waan sanirra hafe kadhatanii mootummaan illee liqeeffatee dalaga sii galee hin beekamu maqaa isaa jijjiiran malee wanni hundi isaa kadhatu namni hundi isaa sii galee maqaatu jijjiirameeti mootummaa irraa mallaqni fudhattu mallaqa kadhattu abbaan qabeenyaa mootummaa irraa mallaqa fudhatee investu godhee waa ijaaru sii galee akkuma san kadhaa afaan jijjiirate malee garaagarummaa takka illee hin qabu namni kadhate san karaa irra facaasu osoo hin taane kadhate saniin dalagee ofis jijjiiree maatii ofii jijjiiru inni nama barbaadamu ati nama akkasii akka taatu
kadhaa yookaan gaafii namni si gaafatee bakka wayii gafaa si godhe jabaattee sammuu kee dalaysistee of jijjiirtee nama saniif fakkeenya taatee argamuudha qabda sii galee malee kunis hin qaanfachiisin kan ammoo akka taatu beeki akkasitti of jabeessiisin jedha yoo namni kana hin qabaanne namni takkattiin haadha gasideetti yoo hin taane tokkotti namaas hin barbaadu hundi isaan fakkeessa wallaahi dhugaa siidhaama namni yoo ati mallaqa hin qabaanne yoo ati waan gaarii hin qabaanne namni si barbaadu jiru dubbii hin shawwadame jaalala jedhaa afoo komborsu muudii akkanaaf fayyadame sa'a akkanaa kanatti advaanteejii tan amma ajandaa kana keessa waan jiruun gabaas yaa gootu Oromoon nullee waan jiruun gafaas goone sababa godhee akkana as fidee waan jiru waan danda'uun gafaas godhee irratti nama si gaafadha yoo ati qosoqqosteen uroo kan kee start godhatti dasna jedhaan bas sababa kiyyaan lubbuyyee yoo dabarteef baay'ee takka gammada sii galee kana waan ta'eef rabbi yoo namaa dabarsu nama kamiifuu nama godha nama saniif sababa godha sababa kan kee tahee yoo jiruun keessi tole ani baay'ee gammada obboleettii tiyya qaalii gaarii buskutii chokoleettii ishti kushummee dhageesse kana waan ta'eef gammachuu kan keellee kan arguu fedhu yoo ati obboleessa taaneere obboleeyyan taaneere amma gaafa aftaamii taate anas si janaajjanee azaazi godha waasaappi narra cufta imoon narra cufta si beekaan bakka san akka geettummoo ati jabaattee akka faatiin akkasitti si accanaannaqu jabaachuu qabda strong gaafa ati waa godhattee gaafa dhugaa dubbattee boorra kasa keessa jiru warra bilqaaba kana irratti hin dawwalu kam walii egaa gaafa ati waa godhattee arge gaafa ati waa ijaarattee dubbiyyee waa godhattee birrii godhattee jedhan ofii kiyyaa si barbaadee san waan tanan dagatin bilbila imoo anatu azaasi godha maal na bilbile faatiin immoo jettee narra cufta gaafa ati kulfii makiinaa fa'a waan akkasiifa maal jette jedhe dhageesse malee amma asitti kana baasima sitti baasutu yaada natta akkamitti kana asbeezaa asitti baasa maali zamanatu akkas ta'e lubbuyyee kana waan ta'eef akkasitti sammuu keessa of godhattee ani maal ta'uu qaba jechuu qabda amma dafee faasti ta'ee biyya kanaaf bahee of jijjiiree maatii kiyya jijjiiree yookaan ofii kiyyaa gad dhaabadhee waan akkanaa godhadhee Faatima kanayyuu harka of jala deebisuu qaba. Agartee? Dubbiin asliin jeesan dhuguma akka. Dubbiin as jirti dubbiin kan baaliin dhageesse? Kana. Noo baasi. Achiin sittu kinu. Noo baasi magad deebitee ammallee. Yaa rabbi gorsa kee. Wayyoo waaqatiin na qabe dubbiyyee dabalata. Noo baasi lubbu. Nama mabichi dhagaa gurraacharra bishaan gad naqe. Inshaallah. Dhagaa gurraacha diree. Panaaf tagaarra kuno. Ishe. Yaa rabbi kiyya. Yaa rabbi iftiqaamaa itti naa kenni kaa. Na obaasiin jidduu nama maal godhama. Sa'a kanatti na obaasii. Na obaasii. Ofumaa iyyaa oolee dadhabe. Noo baasi. Noo baasi. Infatti deemichi. Kamisi obaasaree? Afaan keessaa noo baasi. Ana ooftamma. Latu. Kamisi? Anatti haalli fudhatte. Ana rafa. Akkana hangana keenya beekamu fanne. Hangana keenya beekamu fanne. Kabajaan kiyya fi hangana. Yesu kecil kaya. Kau kaya. Hangana keenya. Abri. Hangana keenya. Beekamu fanne ka. Okay. Kasongo yeye. Kasongo yeye. Jadi ne jala kabi.
Kasongo ye. Angana gani waltu fanne. Najala kami Abu Girgir. Angana baka. Wambari naga jadi wambari kesi jala haka ubon fesh lamo gidi. Kasongo ye. Angana gani waltu fanne. Tufin kan ke hawar rinjolwani ani atun tufin wataka kasitin warre. Mame oro. Golja fakatu golja fakatu.